lubbuun tun na keessa hin jirtu bas. Hanqaan waliin koriinitti lubbuun na keessa hin jirtu. Guyyaa maal kayyaatan? Halkanii garuu halkanii bishaan nama sodaachisa baay'ee. Bishaan sana ammas beektaa inni shuruuf kaasii sagalee amma ati naafetoo hojjaa sana waliin dhageessu gooyinsa bishaan san goohu gaafa achii dambalii sana darbu jechuun akka bishaan laga deemaa dhufuutti. Akka roobni roobusitti faca'aa beektaa sirifachiisa. Haya. Akkasi. Rifaaturraa akkamitti hafte? Anamma ati amma umrii sanitti bishaanirra lubbuu ta'e kan ta'e deemtee doonii horte. Ani hin koru amma hin koru. Horiigaa ani maal jennaan doonii horuu san wanni waan biyyaa baateef takka galmaan geessu malee yoo rabbiin achumatti duute siin jees anama ijoollee wajjii biyyaa baane takka ni duute xayyaarsa asii qabdu san ta biyyarraa nu baaste san ta karaa beektu san jalaa duute biyyatti achitti. Gaara keessatti duute saaruu hojaanii waan nama fixu san to'a ajjeese. Odumoo isin wajjii haatanii gaafa san saaruu kun ni jira? Ni jira ga'ee baay'ee jira gaafa san nama 300 bakka takkatti fixee jira. Awwaasuu darabaan tun taraa barraa dhiiga ilmaan Oromootti barra dhiiga wallaahi laziin. Ani duute isii dhagee ammoo hanqanacha keessaa ba'u duute isii ittiin himne warratti eegumaan as dhufee warra isaaniitti hime. Garuu duute ishii dhageesseeti. Laal isiin akka itti karana darbite isaa warri akka biyyaa baase karana darbanii deeman. Mucaa arsii tokko jira warra arsii asallaadha. Dallaalticha sanii rukkaabaa eegaa amaanaa jiranii warri keenya itti nadhaaman osuma jawwaala maallaqaa wajjin haasaanii yaani ummaan biyya Soomaalee beektaa eessumni biyya amaanaa itti nadhaama. Okay. Gandi isaan Soomaaleedha gandi maallaqa 18,000 buufatan isaa. Okay. Saniif? Isa sanitti amaanaa dhaamanii gaafa isiin deemtu akkana isinii wajjin haa deemtu nama karaa beekuu waan fedhe isinii kafallaa jennaan achirraa inni san irratti na hambisee gaafa ifii ba'u na baase guyyaa ja'an achi bule ijoollee san booda hafee. Okay, guyyaa ja'a. Ishiin sun simaa odoo deemsan eegaleen akka du'an isinitti manii? Laa achi deemnee bakka gaara suudii keessatti walitti dhufnee wal agarree. Garuu hangaraan kiyya itti na fayyaa miti akka biyyaa na baastee achi na dhiistee deemtee mitiire. Mana ammaani gaaf sanitti wallaahi an jireenya akka mijiraa miti jireenya baay'ee jiraadha. Natti tolee jennaan waama isaan nagatan saniif jecha isaan natti hojjetan saniin rabbiin achitti nan darbine jechuudha. Isaanii ol caalfameen argan. Yaa rabbi raamataa godhuuf amma ishiin duutee mitiire. Duute ani ijoolleen baay'ee jira ta wajji dhufni sii maleedha. Bas achii walitti dhufnee dhufanii na dubbisanii baganagaan dhufte naan jaa isinillee baganagaan dhuftan jee dubbisee deeme isaan biraa. Okay. If duba si deebisa. Isaan deemanii. Bakka tanarra dhaabee if duba si deebisa. Okay. Dooniin if duba deebiti ogga bishaan irraa buutu bishaan keessatti bishaan daakuu ni beeytaa. Laa bishaan daakuu odoo hin ta'ini gisee bu'uudhaaf daqiiqaa waa xiqqoo si hafee duratti siyaasaan beektaa. Ayyee. Mucaan san kanaan deemu san dheeraa wayiitti dallaaltichi seenya dheeraa dabarraa. Okay, akkamitti ol si fuudhe moo? Duraan isumatti hirkadhee taa'u jira qamisa guddaa wayii jira akkatti azzalana kaayee akkatti hirkadhee akkan marrafe. Bishaan gubbaa? Doonuma gubbatti. Duraan rafaa dhufte gaata bishaanumarraa? Naan baharage dooniin dubbisee akkana jettu bishaan sitti irra naqama beektaa. Okay, wayyoo sirkannaa wallaahi. Ija sana akkatti qabadhee rafaa. Garuu rafu qalbiidhaan du'e amman du'a jeeniif yaada. Wayyoo imaan keenya wallaahi waan biyya. Oduma akkasii gisee doonii dhiyaata. Kopheen irraa baate miilarraa. Okay. Kophee shaanxaa balamaan deema shaanxaa araba namaa beektaa achitti. Okay. Shaanxaa asitti fannifatee tuma xiyyaa bifa isaatti fannifatee ol fuudheetti nama sitti na targa miila tokkoon asirratti argamatee itti gamas nageesse. Ati bishaan sanin waliin agarra jechuudha. Shaanxaa kana qabeeti inni shaanxaa fannoo tokko qabee anis tokko qabee akka haadhaan isin bunne jee dhaabbatee ijoollee wajji dhufne tana tasilaa ijoolluma achitti wal beekan ka'a. Harkisa bishaan keessa.
ويسر كوجين دونين تم بشان ملة دونين تم بشان نقطة الرات أني هو الرات أفان نقرتان نحن أرجعوا لا دوني أكتر جنّا لا بشان قدّا أشيلها المالي جماعة جتيو لالتني ما تشوتن وراك سوفايو جرا بو مجاجرة ولا كان يعني بس أشرا لبوني في دربنا عن جد يورو دوني لما وجباني تي دوني لما وجباني سنرا يورو دوني أجر تجولي إني جمدي باي جمدي بشان كسر دوني ولا نفتي خرابتي ولا نفتي خرتي أوكي هركا ولدتي أول كماني جولي أنا كتي ولد بستوي تاب بشان كسر صديقة سامي كتشرة تورتن زاد الدم يافر ساعات الدم أفر دوني رتورت قلقلة الشاي قريتي الشاي كسيبون لا إله إلا إيه اسمه ديمتن خارو ديم لغا خلاص أنا جزء مرة ساعات الدم أفر يعني يا إن ساعات الدم أفر مال ناتن بيجو نمني وانياتا قري لبوتا نايو لبونو سي لفتي والله بقرب بالبوتين بس هاي تدوني سنة تأجر يبني في جامعة دلالي سودي سجيس دروك سودي ريتو إيه سريت غارة سانكيس أكمل ديم تمي يعني قدرها وقاسو دي فان مرباد فان قرونا نتمي أنا ربها ناتي عربنا كم سيد ركاو مقوتو نو مقوتو ولي نتمني إيه ست جلا جانيتي يتمني هاي إيه السرادة كانوا بيسا خيسنا تقول نمكن تكرم أربعان قانون دولي سيقرقرة تابيتا هاي قاستنيتي السراوي تكانوا بيساني وري هوالا نبرا ديمي نتيافني أشتس أوغو فورني حوالا نمو بوفتن يقولنا ما تنكن إيه ولا سرابو فتان قمو قد أنفاسو دي سرابو فتان هاي كم تاتي سنبودن بس أنا ميجاوا ديرك إياتك عزرتي قروم بيقو أنا كيسن عزرتو هاي بس رب رتي إرقديت ما ديما بيتا هاي if sabri karas tikireen tu yoona gurguratees naana gurgurattu naan dalagaaf hin jaagaafsan هاي mucaa warra jimmaa tokko achitti argee beeta خورم ورا isa faatu nyaata nuu fida gaafsanitti nyaara kanaan na dudubbisaa jetti waan naan jabe أجمع خيساتو هاي akkinaan jiru ورجي ما كون جاي لبي sirraa kafalee si fuudhaan jaas keessaa si baasee garuu askaraa jira yeroo askarri jiru kanuma wajjin dhufanii nyaaraan akkana naan jaabeeta garuu nan qaanfadha yeroo rakkoo namatti dhiyaachuu baay'een qaanfadha beetaan way sirkannaanii jeen rakkooti yaada abbaa kan dhalatti himachuu nan sodaadha amma ammaa kana odoon akkam fedhe rakkadhe namatti rakkooti himachuu nan do'a. Dhalaan ta'e bas zimjee ijoollee wayii jira amma jara muriin taabeeta yookaan mucaa kanatti heerumu yookaan tikiriif naa dalaguun jira ijoolleen hatamanii dhageenyaanii inni wertee gaara suudii keessatti maallaqa kumaan lama namarraa buufatan san narra dawwalee maqaa kiyya gurree naan ja'an isaan. Gurree ja'an gurree jirti chif jiru ijoollee rukkaa baasan keessa ja'anii wal gaggaafatan. Kan daattuu mucaasan isaan gaafachiise. Gandi keenya ammallee waa takka qubaan qaban bakka tana geessee bakka san geessee namni gandaa quba qabu hin jiru lubbuu fi tanaan kan qabu. Egaas buutee akka ijoolleen saayibban keetii haarroo kiraan dhumanii asi jalaa badde sun achitti akka dhuman dhageesse moo isa dhageesse? Dhumaatii jara kaanii? Dhumanii jara kaanii odoon bakka saniin deeminiin dhagee bar. Odoo bakka gaara suudii san keessa anuu eegee isaan dhuman boodaan isaanirra tarkaanfadhee kutee bar. Odoo isaan dhumanii ijaallaaltee gartuutumaattis deemteetti? Nama du'aa akkatti harka irra kaa'ee bira dabriyaan nama du'aa irraa akkatti harka irra kaa'ee mucaan irraa na deebisee tara meeqa akkatti lafa qabatanii yaambee taakisee deeman. Jiruu akka laaffetta cindheenne kanatti akka qalditti gabbaatanii manfuu amaarree jedhaniiti odoo karaa kana yaa'anii qabaman. Akkamitti wallaahi manaa gadi hin beena ijoolleen biyya arabaa jirtan. Awwan isin dhaabu. Nyaata manaa gabbaa'uudha. Baalagummaan isin baafti.
akkaataa itti si baasuu jira. Akka ati keessa jirtu anaa fi qamaree akkanan keessa jiru ati na beekuu hin dandeessu. Dalagaa yoo dhabdee misaali bakka itti dalagaan argamtutti deemtee bakka saniif haa qabamuu mala malee har lamaan qabamta. Baalagummaan si qabsiisti dhabnilleen si qabsiisa. Tarabbii yoo godhufte nama qabamta akka maaf akka. Rabbiin beekan Harki irra guddaan ijaazaa fa'aa walii buuna jennaan keenya qaqqabamaa warra nan beekaa. Ijaazaa kara saniitti yoo rabbiin sitti fidees mana arabaattis nama qabamta akka gabbaattis mana arabaattis nama qabamta manattis nama qabamta. Haasawa keenyatti deebina gaammaan tan mana hidhaa sanii gurguramtuu sanii mucaa jimmaa sun xiqqaa sanatti isaa si baase moo takkaasa? Inni nan baasne dhoo isaanii ulaarra ni jiraanti ulaarratti na yaame ulaarratti na gayyaaman. Ijoolleen hedduudha ijoolleen argeetis hedduu. Na yaamaniiti akkan waan gaggaafatan basee jiraa miti. Ayyee. Bisee na gaggaafatanii biyya sii dawwaluu naan ja'an. Ayyee. Naa dawwalaan jeen. Ayyee. Amma warra keenya takkaan dubbisne bas baatii lama amma eegan karaa deemu. Haaya. Dubbisne booya amma warra dubbisuu dadhabee booya dubbisuu dadhabee. Numan boo bas. Bas nan gammadee waan achuma dhaqeetuma namuma hedduu kanaa wal argee ibidda san keessaa bahuudhaaf irraa waan kee bas gammadeetiin asi yoon du'e kanaan raajaan qabu bas gaara san keessatti duura asitti yoo dutee bas rakkoonti. Wallaa garaa nama nyaata ijoolleen sun. Asumaani. Harbuun karaa sun darabaa kuni garaa nama nyaata wallaa sirkannaan. Laffaatee akkasitti dhuftee ammallee deebitee harka namatti galtee harkuma namaa keessas bahuudhaaf egaa suudii seentees tabiraa. Yamanitti tabiraa. Karaa kana dhufuurra caalaa waan arabni biyya sanatti ittisitti baasuutu irra guddaadha. Wallaahi aarsaa mana namaa keessatti kafaltu gartee. Karaa kanatti guyyaa meeqaan silaan karaa kanatti du'eelee injiraanti. Kan biyyaa bahuutu qacataa beeki. Meeqaa biyya arabaatti deebina. Amma gaama dhuftee akkatti baata nutti himuu diddee bara. Hogotti boochuu ganda keessan.